Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo walabummaa News Network warri hordofaa jirtanii har'a keessummaa qabadhee isinii dhufee jira. Keessummaan keenya har'aa artistii jaalatamaaf kabajamaa Daani'eel yookaan immoo Karadeematti beekama. Baga nagaan dhufte Karadeemaa anaa dhufu jedhee jira. Maqaama TV keessaniitiin baga nagaadhaan nu eeddanii galatoomaan siniin jedhaanis. Ayyee baay'ee galatoomii. Egaa akkuma beekamu sooshaal miidiyaa irratti waa hedduu argaa jirra. Wanti sirra ga'e maalidha? Mee duraan dursa waa'ee kana keessa otoo hin seeniin dura Karadeemaan eenyudha? Karaan kee kuni fagoodha moo gabaabaadha? Maaliif Karadeemaa jettee ofitti moggaafte? Oromoon karaa gabaabduu hin qabdu. Karaa gabaabduullee deemtee hin dhufne. Karaa aadaallee, karaa seenaallee, karaa aartiillee. Karadeemaa maqaan jedhu kun maqaa yeroo jaatii fi Jaaliyaazoo Kabbabaa hordofaa barreessaa kitaaba Shiraa Dibaa yeroo ammaa kana namni maqaa isaa dha'ullee yoo dhibe as Qilixoo keessaati hidhaa keessa kan jiru. Jechuun jalqabuma gaafan jalqabu yeroo waa'ee Karadeemaadhaa gaafan kaasu biyya kana yoo hoogganillee kan irraatiin fokkisne sadarkaan barnoota isaatiillee ga'aa kan ta'e akka warra kaanillee utuu hin taane bakki inni itti kutaa 7, 8, 9 baratillee beekamaa kan ta'e dokumentii hannaallee kan hin qabne barnoota yoo barbaadan barnoota keessaas alaas kan qabu aartiidhaanis ta'e nama kabajamaadhaatiif nama jabaa kan ta'e hunduma fuula dura immoo karchallee keessa kan buusan yaazoo ture. Yeroo sana irratti inni barreessaa waan ta'eedhaatiif monoloogiin akkasiidhaa hojjetamuu danda'a gaafa jedhamu iskiriiptii kan isaadhaatiif kan koo walitti finnee raawwanneetu Karadeemaa jennee galle egaa karaan kee gabaabaadha moo dheeraadha kan jedhu ani Karadeemaan karaa gabaabaan qabu. Golli Oromiyaa bal'aa waan ta'eef karaan kan Karadeemaa kunillee karaa dheeraadha. Irra deemus immoo karaa hormaa harkaatii fuudhu yookaan immoo daandii abbaan barbaade itti argisiisetti osoo hin taane daandii Oromoon irra deemaa turee fi irra deemee dhufeerra karaan Oromoon irra deemee dhufe moo dheeraa waan ta'eef karaan Karadeemaas dheeraadhaan siin jedha walabummaa. Galatoomi Daanii jedhee si waamu moo Karadeemaa jedhee si waama? Mee amma kanarratti ifa godhime uummanni Oromoo Daani'eel jedhee si waama moo Karadeemaa jedhee si waame? Karaa irratti yeroo namni si argu kamiin waamamta kan irra caalaa namni ittiin si waamsisu mudannoo waan akkasii? Inni irraanfata walabummaa ciruma dagataniyyuudhaan silaati injiinar Daanii yoo jedhanis gaarii ture garuu Oromoon dhiiseera. Karadeema jedha lafa argutti dhimmi isaa gaafa hundumaa qixa rakkina isaatiin haaseeftee hin beeku. Atis meetti fufi Karadeemaa jedhamee san baradhees dhiisiiti maqaa gosa kaanis dhiisiiti. Atillee akkuma warra sanaadhaa Oromoo keessaa nama tokko Karadeemaa jedhiitti fufi. Egaa waan baay'ee nama gaddisiisu maalinni maaltu si mudate kan jedhuu fi yoon jedhe egaa akka nama waan agarreen ta'a waan hedduu argaa jirra. Mee akkuma uummata keenyaaf ifa ta'uu fi maaltu si mudate? Waanuma laggasii wageefaa eebbisaa addunyaafaa mudachaa turetu na mudate walabummaa. Waa makaleessa Oromoo mudachaa turetu na mudate. Isayyuu Baardaar yookaan Goojjam yookaan Gondoriin deemee miti. Biyya abbaa kiyyaa magaalaa Finfinnee keessatti waama eebbisaa addunyaadhaa asumatti mudate sanatu na mudate. Warra argitee keessummaa gorduba dhufee taa'ee otuun argin gola seene sanatu ofii masaatii wal ijaareetu kan kanuma keenya immoo nurratti ijaareetu waama eebbisaafaa mudate sana dhufee na mudateen siin jedha. Asuma magaalaa Shaggar keessatti kutaadhuma Tufaamuunaa keessa jiraachaa ture ganduma warra Gullallee naannoo isaan warra amma Abashaa ittiin jedhan kun Addis Safarii jettee moggaaste kanatti mudannoon na mudate. Mee egaa ati nama baay'ee aartii Oromoo irratti halkanii guyyaa hojjetu uummanni Oromoo kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus namni si wallaale hin jiru. Yeroo si qaban kana himanni ati kanaan dura himatamtee jirta himanni sirratti baname jira? Tasuma himannaan tokko iyyuu hin jiru. Yeroo tokko lamaadhaatii fi namni ani hin beekne tokko konkolaataa qabatee dhufee na biruma ga'ee raawwatee akkam nagaa keedhaa fayyaadhaa jennaan eeyyee dhuguman immoo fayyaadhaani.
fayyaa kiyya nagaa koodhaa ittiin jedhee jennaan yoo ofii kee ilaalte gaariidhaanaa jedheen naanumaan achuma dhaabbadheen of ilaaluu isaa alaa osoo hin taane keessa kee kana sirriitti ilaali jennaan maal dhabdeen jedheen konkolaataa isaan qabatan egaa konkolaataa hannaa waan taateef konkolaataa hannaa gatii gaarii qabatanii deemu. Maa inni jedhee gaafan gaafadhu monoloogii ati FIB irratti haasoftu sun nama daffaruun akkasuma jedhe nama daffaruun sirra hin jiraannee fi waan hin dandeenyetti walii xachaa akka jirtu hin irraanfatini. Takka bakki wanti atamma haasa'aa jirtu kun wanta namaaf hin galle sitti hin fakkaatini. Nuti xalayaa sitti barreessinee sitti hin finnu. Kan kee ganama tokkicha addunyaa kanarraati of dhabdaa. Biyyoon immoo sin jibbituu naan jedhee jennaani namni kaayyoo jiyyoo du'e hin duune mee ati eenyu ittiin jedheennaan konkolaataa isaa kaafatee deeme wanti isa fuula dura mudatee ture kana qofaadha. Dhaabi sagantaa kara deemaa kana yoo hin dhaabneetii fi sagantaa kara deemaa itti dhaatiin qaama hin dandeenye olii xattee arrabsitu kana yoo hin dhaabneetii fi walitti dhufuun keenya hin oollu dhuma deeme qaama sanallee gaafa sanallee adda baafachuu hin dandeenye daqiiqaa muraasa akkasnaan jedhetti narraatee deeme konkolaataa isaanii immoo isaantu nama ilaala maleessa asii achi ilaaluu hin dandeenyu kaa keessatti siin jedha. Taargaa konkolaataa sanaa waa yaadattu jiraa? Dhugumattan siin jedha guyyaa hundumaadhaa eeggannoo jabaadhaan kan isaan natti adeeman akkan har'a taa'ee tilmaamutti wantoota ani gochuu danda'u hunduma isaa dhokfataniitu kan isaan deeman. So kanaatiif isa sanallee of harkatti qabatanii hin jiran yeroo sanatti immoo daandiin itti dhaatiin dhaabbadhee sirriitti millachuu hin dandeenye irratti yeroon akkasiin jedhu karaan gara buufata konkolaataa Atoobistaaraa isa jedhan kanatti geessu ni jira Gullallee irraatiin asii achi darbitee Phaawulos hospitaalii biraa asii achi darbitee daandii sanarratti ture bakki gaafasiidha. Okay. Egaa amma bareedaadha. Wanti amma dhufee si qabu kuni si qabuuf dhufan kun waraqaa nagahee of harkaa qabu hin barbaadamta lafa akkasitti barbaadamta seeratu si barbaada yookaan wanni siin jedhamee dhufe jira konkolaataan isaan ittiin dhufanii si qaban konkolaataa mootummaati moo konkolaataa nama dhuunfaati moo konkolaatichi kan akkamiiti? Isa jalqabaa isaan hattuudha. Hattuun immoo yeroo namni itti bayyaannatee hin jirretti namarra baati. Waan tokko iyyuu hin qaban wanta seeraa wajjin wal qabatu kana waan tokko iyyuu hin qaban hojiin isaanii hanna. Hanna yeroon siin jedhu dhugaa ittiin si barbaadan hin qaban. Dhugaa of harkaatii waan hin qabneetiif jecha maaliin sitti dhiyaatu isaan ofii isaaniiti. Hattuudha ooti akkamittiidhaatiin isaan nama sinatu maallaqa waan hinanne hin qaban isaan bara. Osoo isa kana guutummaa qabu ta'eeti maal hojii ofii kara seera qabeessa maaliitiif hin deemane sababni isaa an akkan ofii kooti yaadutti maaliif karaa seeraan dhufne kanan jedhee yaaduufis biyya seera hin qabne keessa jiru biyya akkasumatti abbaan ofumaatiin jiraatu keessa jiru biyya itti lubbuun namaadhaa lubbuu saree caalaatti xinnaatte keessa jiraatu waan ta'eedhaatiif jecha waanuma isaaniif fakkaate godhu waanuma fuula isaaniitti mul'atte hojjetu. Gaafa dhufan daandii irra deemaa jira nama tokko wajjin deemaa jira otuuman deemaa jiru konkolaataadhuma na bira ga'ee nagaa gaafatuun arge konkolaataan V8 ittiin jedhan kan isaan fuula koo dura kan jiru tokko V8 tokko ni darbe konkolaataa lammaffaan kara deema jedhee na waame. Afaan Oromoodha waan ta'eef Oromoodhuma maaltu jira akkamatti ittiin jedheen dubbisee ergaan dubbisee raawwadheetiin booda konkolaataan booddeen jiru sadaffaan dhufee daandii natti cufe. Erga natti cufeetii an konkolaataa isaanii keessatti of arge. So anis hin rakkisne seeneera waanan ta'eef anis waan tokko hin rakkisne harka isheedhaa fi ija ishee hidhaa fi dananuu isaaniitiin hin jenne utuu naa danda'ame natu harka isaanii fi ija isaanii natu hidhee fuudhee lafa dhugaatti isaan geessa maleessaati isaan hin turre harka ishee fi ija isheedhaa fi jedhanii dhuma na qajeelchan na fuudhanii. Egaa yeroo amma isaan harka isaa fi ija ishee walitti hidhaa jedhan kana eessatti si geessina gara mana murtiiti moo poolis xaabiyaadha moo warri waan kana hojjetu garamitti si geessuudhaaf kan isaanii waan isaan siin jedhan jira wanni yookaan dhageesse jira?
waa tokkoon siin jedha namni kun nama sadiitu jira bartee tokko wallaalaa wallaalummaa isaa hin beekne tokko beekaa beekumsa isaa hin beekne inni tokko immoo beekaa beekumsa isaatu beekutu jira warri kun wallaalota wallaalummaa isaanii tasuma iyyuu hin beekan erga na hidhanii raawwataniitiin booda oduu isaanii eegalani. Mee harramoo waan ati fidduu ilaalla akkamitti akka ati baatu ilaalla jedhan yeroo lamaan sadan tokko jechuun yaalii yeroo tokkodhaa isaan natti marsanii humnuma hidhateetiin humnuma waraanaatiin yeroo siin jedhu poolii warra kan amma namtichi Shimallis jedhamu kun leenjisee gadhiise kun kanaatiin na qabatanii turan yeroo na qabatanitti erga na qaqqabalanii konkolaataa isaaniirra na baasanii fiigicha eegalaniiti konkolaataa isaaniirraati utaaleen harkaa ba'e isaan immoo na dukkaa utaalanii awwaara kana dhuganii turan isaan ofii isaaniiti ofii leenjiin qabdu kun beekamaadha silayyuu gardaafoo jalaatii kaatee achitti namni ta'e waan ta'eedhaati waan tokkoyyuu waan beektu yookiin barumsa hin qabdu yookiin maa inni akkaataa guddisaan tolle aan gaafa sanan harkaa ba'e waan ta'eedhaatiif isaan isa gaafa sanaa keessaallee akka isaan harka qaban hin beeka because gaafa asii achi qajeelanii mi'arra hin haasofna sirriitti jechaadhuma ofii isaaniiti xaba eegalan kan barsiisu nama biraa kan isheen hojjettuuf nama biraa jechaa imala isaanii eegalan isaanii kuni akkaataan ishee namaan galu waan ta'eedhaatii fi keessa deemi bakka itti kaateef bakka dhattu akka isheen hin barreetti jechuu waan beekaa hamma dhaqanii mana barbaadan nagashanitti nan dhoofneeyyuu anaa wajjinis walii galtee hin qaban because kompiitarriin harka jiru caccabeera caccabaasaa walii qabatanii jiru. Kanaatiif hamma dhaqanii lafa sanaatiin naga'anitti ni taphatu ni haasa'u lafatti dhattu ilaalla jedhu akka kana ture walabummaa. Galatoomi artisti Daanii mee waan tokko asirratti waan nati kaaste kanaan dura si qabanii turanii warri ufni addaa Oromiyaa kun? Eeyyee halkan naannoo saayitii lamaaf walakkaa keessa natti fakkaata mareerra turree gurmuu aartii tokkotu jira muuvii walitti fufiinsa qabu tokko waraabbii isaa eegaluutiif jedhee yoo maal goone gaariidha eenyu wajjin hojjennu propozaala eenyuudhaaf galchinu jennee maree isaarra oollee iskiriiptii irratti illee mari'achaa oollee bakka kanaa balu seksisfuuliin godhaa jennee erga mari'annee raawwanne utuu mareerra jirru nutti dhi'ee jennaan daandii saansuus iddoo jedhamu darbee karaan kara burcuqqootti ol goru tokkorra jira achirra nama geggeessee gaafan deebi'u waardiyyaan naannoo sana kan jiru mucaan qaroo hin qabne tokko ni jira agartuu tokko kan hin qabne inni ofitti waamee qopheessee na eege gaafan nufu konkolaataa sadiidhaatiin achi dhaabbatanii jiru isaanii akkuma naqeetiin isaan maqaa makiyya na waamane amma moo asitti moo maal hundeessuudhaatii dhufte silaala bakka ati dhaqxu nagaan hin jiru naan jedha bakka naqu garuu nagaa malee rakkinni iyyuu hin jiru ture isaantu hin beeku malee achi simaa fedhee uffatuma uffatee jira erga harka isaa isa guddisa bade kanaatiin namummaa koo kana kakkabalee raawwateen booddee konkolaataarra na baase. Konkolaataarra na baasanii konkolaataadhaan fiigicha eegalanii utuma isaan fiigaa jiranii nan irraa utaale. Warri na dukkaa utaalan achumaatiin awwaara dhuganii isa booddee nan qorqorroorraa qorqorrootti utaaleen harkaatii ba'e isaan gannammanan ol deebi'een taaksii qabadhee gara qe'ee kiyyaatti qajeele anshaggaruma Finfinnee keessa waan hin jiruutiif isaan warra Oromiyaa turanii akka kanattiin harkaa ba'ee ture yeroo sana. Galatoomi wanti qabaniif illee wanni si ibsame tokko iyyuu hin jiru isuma ammaati ibsite kana malee jechuudha. Ana qofaa miti bara Oromoodhaaf waan qabaniif ibsuuf hin danda'ani. Oromoon dhugaa qaba waan ta'eef maal ibsuuf waan ibsaniif hin qaban bara Oromummaa makeefsi qabu waan ta'eef afaan sakamiin si ibsu afaan Oromoo moo afaan jaratti Habashaa maan dubbii warra Habashaa kanaan si ibsu dhugaa beekanii naasaani Oromoon dhugaa qaba maaliin naa ibsu naaf naa ibsuus hin danda'an naa ibsaniis hin beekan bara Oromummaa koof na gussu waan ta'eef. Yaa mee Daanii artist Daanii wanti amma asirratti kaasuu barbaadu viidiyoo kee irrattis dubbattee jirta kompiitara kee akka isaan caccabsan kompiitara sana cabsuun yookaan immoo bu'aa maalii qaba isaan sila otoo kompiitara kana cabsanii maal argachuudhaaf qaama kee kana akkas godhanii wanni isaan argachuudhaaf bu'aan isaan argamsiisuudhaaf deeman maalidha jettee yaadda?
Like walabummaa kompiitara isaantu caccabse miti barnatu caccabse. Kompiiterichi waan sammuma wajjin wal qixxee ta'e naa qaba. Kompiitara isaantu caccabse osoo hin taane jalqabuma isaayyuu natu cabse. Gaafa dhaqanii achi nagalchanis immoo hamma dhumaattis kompiitericha anumatu daake because kompiitericha argachuu hin qaban isaan. An faayilan achirraa qaba, dookumantariin achirraa qaba, kitaaban achirraa qaba, maqaan achirraatii qaba. Wanti hin qabu baay'een isaa achirra jira waan ta'eedhaatiif jecha isaan immoo gadheedha bar nama sitti hin fakkaatin gadoota isaan jechuun akkuma itti guddatan akkasumatti guddatan gadhaa'aniima guddatan waan ta'eedhaatiif jecha sababa kiyyaatiif eenyuyyuu akka miidhamu hin barbaadu. Ofii kooti immoo faayiliin achirraatii qabu hundumtuu waan jiruutiif kompiitericha jalqaba natu cabse. Sababni an cabseef immoo faayila dhoowwachuu kiyyaan. Dhumarratti sutuu na fannisanii jiranii akka inni haardi diiskii of keessaatii qabu ergan baree raawwadheen booddeen fiinsa akka naa bitaniif isaan ajaje. Eessas kanan ittiin jedhee fi faayilaan sinii kenna ittiin jedheeti. Yeroo gammaan dheengaddas jedhee raammas irra deebi'ee kanan siin jedhu isaanii mannaati namoota kana hojjechaa oola jiran mannaati loomni mana biraati abbaan arge tiksu wayya. Maanni sammuun qabaniinuu xiqqoodha maraatu hin jiran jirra jedhanii of rakkisu qabaniif jirra jedhanii of rakkisu malee hin jiran eenyummaan isaaniis sammuun isaaniis. So kanaatiif kan caccabe isa kanarratti dhanna kan isaan na gubaniif immoo mana kee nu geessii jedhu isa jalqaba. Ani gadhee mana kiyyatti keessee hin beeku hin geessus immoo tokko isa kana. Inni lammaffaan immoo kitaabni ati maxxansaa jirtuudhaatiif kitaabni seenaati akkas goote kuni eenyurratti jedhan an eenyurratti iyyuu miti Oromoodhaaf hin barreesse kan Oromooti immoo. Inni sadaffaanii dookumantarii ati amma hojjechaa jirtu kun tokko tokkoon maaliif hin baane walumatti maaliif hojjechaa jirta dhumarratti maal gochuuf jettaa jedhan isaaniin hin galchu kunis kan Oromoodha waan ta'eedhaatiif jecha. So informationiin kun hundumtuudhaa gonkumaa na biraati gaafa dhabanii elektirikiin na guggubuun isaaniif furmaata itti fakkaate. Anaaf garuu furmaata miti. Anaaf furmaanni yoo danda'ame dhimma Oromooti malee isaati dhimma elektirikiidhaan gubachuun miti. Erga guggubanii raawwatanii erga guggubuu eegalaniiti gaafa dubbii dhabanii jedhanii qaruuraadha kan isaan shuggee qamaan qaama hormaata kootiitti kaa'ani. Ani ofii kooyyoo Oromoo caalaan jaalladhu maallaa godhan dachee kanarra meeqan jiraadhaan umurii kana booddee kan na barsiise abbaa koo faada koodha biyya abbaa koo keessatti immoo baradhe maalan godhaan waan tokko isaan gaafa qaruuraatti dhan meebii maal taadhanitti waan tokko iyyuu hin taane ofii kooti. Isa dhumaa irratti isaan gaafa kana hundumaadhaan dadhabanii elektirikii daandii karaa shinti beetiidhaatiin natti ka'an isallee hin dhageenye fincaan afaan kootti fincaan isheen xinnoo na aarsiseetti. Elektirikii caalaa fincaanichatu baay'ee na aarse. Ilmoon dhiiraa gaafa dhiiratti akka wanta matarasiitti gadi baafateetti gaafa fincaan namatti fincaa'u kun namummaa miti yookaan immoo kun beekumsas miti yookaan kun dandeettiis miti. Isa dhumaadhaa gaafa godhanii kana godhanii gaafa dadhabanii haasaa tokko haasaan namittiin nuti akkas goonu kuni yooma rifeensa mataa ishee buqqaastee dhossitee keessee dhufte taateeyyuu falan qabnu waan ta'eedhaatiif jecha dhiisuu nu wayyaa jedhu. Isa kanarratti gadi galagalchanii na fannisaniitu dhiisanii socho'an. Waan baay'ee nama gaddisiisu mee ati akkan sirraa hubachaa jirutti wanti ati kompiitara sana cabsitee fi wareegama lubbuu kooti ani kafalee obbolaan koo yookaan immoo hiriyoonni koo warri wajjiniin hojjedhu isaan sun akkan saaxilamneef waan kana hunda rakkinni kun hundi yookaan immoo balaan kun hundi akkasirra ga'u kan taasifame akkasittan hubadhe sirriidha. Bari namoonni na wajjin hojjetan Oromoota qulqulluudha bara akkamitti sababa kara deemaadhaatiif Oromoon tokko miidhaman godhu maleessaati. Wanti kana hundumaa na gochisiise yookaan immoo hamma kanaatti wanti na deemsise obboleessa koosa ta'u namni anaatiin na deeggareessa ta'u wajjin mari'adheessa ta'u barreessee na laateessa ta'u namnan hojjinaase Oromoodha bara. Aarsaan kun guutummaan isaanitti itti xinnaata malee yoo lubbuu ta'e iyyuu rakkinan qabu ture saayitii sanarratti akkuma ati jette kanaadha walabummaa. Baay'ee galatoomi ulfaadhu egaa meegaa wanni kun yeroo hedduu keessatti argaa jirra artistoonni Oromoo biyya sana keessatti dararamaa jiru. Ajjeefamaas jiru hidhamaas jiru. Mee artistota bara durii sanayyuu
haa ta'u warra akka Usmaayoo Muusaa fa'aa, Eebbisaa fa'aa, warra akka Mustafaa Harawee fa'aa, warra kana warra akka eenyu Yoosef Gammachuu fa'aa, warra kanayyuu fagoodha innoo achitti egaa namoonni gaafa san namni ijaan arges hin jiru, namni qabatamaadhaan wanta kanatu ta'e jedhee illee dubbatu illee yoo dhabne amma yeroo ammaa kana keessatti waggaa lama jidduu kana keessatti waan ta'aa jiru kana artistii Daadhii Galaan ajjeefamee jira. Akkasumatti artistiin Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee jira. Akkasumatti artist Jaafar Yuusuf du'aaf jireenya jidduu ture yeroo darbee mana hidhaa ture. Mana hidhaa keessatti reebamee akkas ta'e. Wanni kuni artistoota Oromoo qofarratti moo biyyi suni nama miliyoona 110 qabdi jedhama akka odeeffannoon jirutti. Sabaaf sablammiin biyya sana keessa jiru hunduu artistii qaba. Artistootuma Oromoo irra wanni kun gahaa jira moo artistootuma sabaaf sablammii irratti wanti kun sirni kun dhiibbaa akkasii yookaan immoo ajjecha akkasii raawwachaa jira? Bari biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu kun abaabilee keenya irraati kaatee hamma irraatti biyya Oromiyaa jedhamu kan akka silmiitti xuuxaa fiddee asiin geesse bara. Yeroo takka iyyuu hin illeef achi ka'een gara fuulduraatti sii dhufaate. Itoophiyaan Oromiyaa kan akka silmii otuu xuuxxuu warra ittiin naftanyaa yookaan Habashaa ittiin jedhan kun immoo Oromoo akka fooniitti otuu nyaattu jiraannee dhufnee adda nageenya bara. Akkaatii fi wanti isaan hojjetan akka isaan godhanitti carraa jireenyaa iyyuu hin qabnu. Carraa baay'annee miiliyoonii ammasii ta'uu kana mitiiti. Akka Itoophiyaan Oromiyaatti roorristee fi akka Habashaan Oromootti roorristeetii fi silaanuti yoona warra sanyiin keenya iyyuu dachee kanarraatii badee dabar. Isa kanayyuu jaalala rabbiidhaatiif safuudha kan jiraannee dhufnee adda nageenya. Lammaffaa moo irra deddeebi'ee jechan yeroo kamiyyuu hin irraanfanne takka jira. Eenyu interviyuu kamirratti iyyuu kana naasa'u. Zalaalemiin baay'ee yaadadhaan obbo Zalaalema Barraadha. Dachee yaa dinqitu yoo sooressa nyaatte isa shittoo qabu hiyyeessan balfituu isa cittoo qabu isa inni jedhe sana yeroo hundumaa yaadadha bara. Keessa baatee jarattiin naftanyaa kun nuuf dachee walitti naqxee deemte. Eessa deemte iyyuu miti nuuf dachee walitti naqxee jiraachaa jirti bara. Tokko inni Daadhii Galaanfaa nyaate inni gootota kalee quufeeraa inni shakkinee turre Haacaaluu nyaate ammayyuu afaan banee akka inni jiru gaafa Jaafar Yuusuf itti asii achi ilkaansaa qarate beekuutu irra ture namni hundumtuyyuu garuu asumatti gara gaaffii keetii yoon dhufe Oromootti nama tokko duwwaa miti kan roorrisaa jiru. Artistoota Oromootti kan roorrisaa jiru saba tokko duwwaa miti. Itoophiyaan jibbiteetti Oromiyaa. Tasuma ciruma isaanii jibbite bari Itoophiyaan Oromiyaanuma jibbite. Jibba ishee immoo du'aan agarsiisaa jirti. Gumaa waama kaleessa hojjette irra deebitee repiitaa geeyine itti hojjechaa jirti. Waan haaraa miti bara. Kaleessa dheengadda sajjeessaa turte. Kaleessa sajjeesteetti. Har'allee ajjeesaa jirti. Nana mana yoo sabni kun tokko hin taane boris hin ajjeesti. Kun immoo xiyyeeffannaan inni guddaan humni uummataadha. Artistiidha. Humni uummata kamiyyuu artistiidha. Artistoota rukuttee jennaan uummata kan akka rukutteetti. Maali abaluu yoo du'e sanyii isaa akkuma dhalataa miti bar. Abaluu yoo du'e numa du'e bakka artista abaluu yoo du'e du'eera. So ammayyuu boris ajjeesuudhaatiif deemaa jirti. Xiyyeeffannaan biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kanaa moo eenyu irratti iyyuu miti as maal biyya kam irratti iyyuu miti Oromiyaa balleessuudha. Akka wanta inni badu waan hin danda'amne jechuun abjuudhaan quufuu jechuudha. Kun Itoophiyaan raftee irrimni isheen keessa jirtu abjuudhaan quuftee jirti. Gaafa kaatu ni deeffatti garaachallee ta'u waa isheen deeffattu hin beeknu maleessaati raftee jirti. Isa rafte moo abjuudhaan quuftee jirti. Maybe isa isheen duutu ta'uu danda'a wanta beeknu hin qabnu. Garuu kaayyoon Itoophiyaadhaa Oromiyaa balleessuu artistoota rukutuudha. Itoophiyaa guutuu takkeetti yaadee jira. Inni kun immoo xiyyeeffannaan isaa guddaan artistoota Oromoo irratti. Kunillee hin mul'ata. Nullee maybe beekamtii waan qabnuudhaatiif jecha Jaafar faas ta'e Kara Deemaa faas ta'e eenyuunfaa beekamtii waan qabaniitiif jecha sagalee uummanni wal harkaa fuudheeraaf ta'a. Barri kan yeroo reefuu lafaati ol ka'aa jiru akka saree bakka arganitti tuman garan qabu. Kaleessuma tumaa turte waan ta'eef. Kanaaf gabaabumatti xiyyeeffannaan Itoophiyaadhaa Oromiyaa balleessuudhaatiif jecha jalqaba artistoonni Oromoo baduudhaadha kaayyoon ishee.
Galatoomi yaa gaaffii itti aanu ture gaaffichi maaliif Oromoo irratti artiistota Oromoo irratti xiyyeeffatamu kan jedhuu fi gabaabsitee akka ija bilchinaatiin naa deebistee jirta. Nama artii waan taateef waan hedduu waan hin jedhu. Meegaa waan kana gubbaarratti haa ta'u artiistonni Oromoo hin jiru. Waldaan artiistota Oromoos hin jira. Waldaan artiistota Oromoo maal jechaa jiru? Wanni isaan siin jedhan jira? Akka waldaa akka nama aartii hojjetu tokkotti akka immoo waldaan maqaa aartiitiin dhaabbame tokkotti ulaagaan inni sadaffaa ulaagaa Oromummaa irratti hundaa'ee Oromoo ta'uu keetiif wanni ammas irratti raawwatame kuni si qofa otoo hin taane artiistota ajjeefamaniif dhugaan isaanii haqni isaanii maaliif akka ajjeefaman eenyu akka ajjeese kana caalus kan Daadhii Galaanis keetis immoo keef immoo kan Jaafar Yuusuf har'a Rabbi irraa si hambiseera haftanii lubbuudhaan jirtu. Isa kanaaf wanni akka waldaa Oromoo biyya alaatiifis biyya alaa inni biyya alaa jirus inni biyya keessa jirus maalidha wanti jiru? Wanni uummanni Oromoo beekuu qabu, wanni artiistonni Oromoo lafaa dhufan bifa kamiin yoo ijaaraman haala amma jiru kanaan wal harcaasaa wal awwaalaa deebi'aa galanii taa'uun furmaataa kan jedhuu fi mee walumaa galatti waan isaan gama waldaa artiistota Oromootiin wanni si qaqqabe jira. Walabummaa ammas irra deebi'ee waa tokko jedheen jalqaba. Itoophiyaa kolaafamte keessa jirra bara. Kanaatiif sangaa waan taateef jecha warra dhashan dhimma isaanii hin qabdu. Dhashuu kan danda'u immoo Oromiyaa keessa jira. So Itoophiyaan kolaafamte immoo namoota baay'ee kolaastee jirti. Kana gaafan siin jedhu namoonni biyyattii Oromiyaa jedhamtu kanaatiif boqotan yookaan dachee kanarraa deeman namoota dhashuu danda'anidha. Kanaaf Itoophiyaa kolaafamtuun gumaa warra kanaa gaafachuuf hamilee hin qabdu. Utuu hamilee qabde ta'eeti gootee nutti argisiiste turte. Waldaa artistootaa jettee kanatti na gaafattu kun immoo eenyutu hoogganaa jira laa? Nama akkamiidha? Nama artistoota kanaatiif yaaduudha moo nama garaasaatiif jiraatudha? Artistoonni gara eenyuu miti bara? Gara dhaaba isa kanaa miti bara. Artistoonni gara uummata Oromooti. Dhaabni kamiyyuu uummata Oromoof dhaabbannaan deeggaraa dhaaba sanaati isaan. Backgroundii isaa jaallannes jibbines gara uummata Oromooti. Qaamni uummata Oromoof dhaabbate dhugaan argamee jennaan gara sana jiru artistoonni Oromoodha. So malee isaati bari garaan irra furdate bori nuqqata. Namni hamma nyaate hin ga'u. Isa kanan beekan isaan immoo eenyutu hooggana waldicha waldaa artistoota Oromoo kana eenyutu walitti qabaadha? Eenyutu qindeessaadha? Nama akkamiifaa qabna beektaa nuti biyyattii kana keessaati? Nama utuu teenzimaa tirikiinsaa sirriitti hin ilaalamin piroofeesara nu jalaa arrabsuu qabna barnuti. Namoota akkasiidha wajjin nyaannee dhunnee jirra. Nama uummata keenya beekaa keenya nu jalaati arrabsu wajjin jiraanna barnuti biyya kana keessa. Nama maal siinaa jedhu ibsuun siin danda'amu namoota wal tuffatan keessa jirra bar waliif jiraachuurra namoota wal tuffatan keessa jirra. Nama gara ho'ee sirbutu nama gara ho'eeti dhiichisu keessa jirra bar. Gara ho'eeti dhiichisoo osoo hin taane gara uummataati dhiichisuudha gaheen artistiidha. Uummata wajjin dhiichisuudha. Yoo maan dhumaatii yoo dhufe uummata dura du'uudha gaheen artistii. Biikoos isaan daawwitii uummataati. Inni kun immoo namoota hundumaatiif hin galu. Sababni inni hin gallee fi beela'ee nyaatee kan hin beeknetu jira. Kanaatiif foon uummata kanaa nyaachuu barbaada. Dheebotee dhugee kan hin beeknetu jira. Dhiiga uummata kanaa dhuguu barbaada. Hin beeku inni dacheen Oromiyaa kun lafeedhaan akka isheen tikfamtee har'a geesse. Foon Oromoo irratti ijaaramtee akka isheen jirtu. Nama akkasiidhaatiif immoo galchuufiif itti siquun nyaatamuudha. Because namni Oromoo nyaate artistii nyaachuun ittiin salphatu waan ta'eedhaatiif. Lammaffaa immoo bakka siin malee yoo si ka'an sima mataa keef iyyuu hamaadha walabummaa. Bakka siin taane bakka si wajjin wal hin madaallerra yoo si ka'ani gaafa gabbuutu yookiin of cabsita yookiin nama cabsita. Waan akkasiitu jira. Buqqee duwwaadhaatiin ol fuutee gubbaarra yoo keesse wanti kana keessa waan tokko hin jiru ta'ee duwwaasaa baatee jira ta'ee yoo gubbaa geesse yookiin ofirraa fuudhee lafaan dha'ee cabsaa yookiin ofirraa fuudhee sirratti lafaan dha'ee ofiisaafis cabsee siinis si cabsa.
Kanarra deebi'ee jabeessee kanan jedhu saalfii kan hin qabne nama kutaansaa beekamaa nama dookteraa piroofeesaraa arrabsu irraati waan gaarii eeguu waan hin danda'amneef jecha kan biyya keessaadha baga rabbi si maare kara deema nam hin jenne iyyuu. Asumaatiin warra biyya alaadhaa wajjiniidhaatiin kominikeetiin qaban dhugaan hundaa caala waan ta'eef warra biyya alaa jiran waldaa artistootaadhaa wajjin kominikeetiin qabu waliin barree wajjiniidhaatiin. Because ani gaafa hundumaadhaa asumattis kan beekamu maal fakkaata laa seenaan Oromoo kan jedhu ari'uudha. Dookumantarii ta'ee, kitaaba ta'ee, fiilmii ta'ee, moonoloogii ta'ee kanaatiif immoo qoy meeda'anii kara deemas jedhee namni na wajjin haasa'e hin jiru. Kanasii immoo dhaabaan geggeeffamu dhaabaa wajjin hiriiranii jiru waan ta'eef ani immoo dhaabaan hin geggeeffamu dhaabaa wajjin hiriiree jiru. Bakka dhugaan jiru garuu jiraan yoomiyyuu. Dhugaan adda bilisummaa Oromoo bira jira yoo ta'edhaatiif anachi keessaa walakkaa isaan jira. Dhugaan waboo bira jira yoo ta'e as Finfinnee keessa taa'ee bosona sana keessa jira. Because lafee koodha waan ta'eef jireenya koodha kan uummata Oromooti waan ta'edhaatiif jechuun anaaf waan ta'eef wanti naaf ta'e wanti Oromoodhaatiif ta'e naaf naa ta'eera. Inni kun immoo gamaan baajanni asii achi ba'eef hin jiru. Fakkeenyaatiif warra akka adda bilisummaa Oromoo warra akka waboofaaf miindaan kaffalamu hin jiru. Dhugaa Oromoof jiru. Tarii kara deemaanii warra kanaa wajjin ilaa dhugaan isaan bira jira taanaan. Warra tarii jedheen of gaafachaa jiran isa kan abaloo deema qaandoofne. Biikoosa lafa dhugaan jiru jira artistiin jedhee waan tamanuutiif gara uummata Oromooti immoo jedhee waan hin jiru. Gaaffiin waldaa artistootaati na gaafatte eessa jiru moo lakki walabumma. Na gaafachuudhaatiif kan amilee qabu dirqama gara uummata Oromoo ta'utu sarra jiraata. Maal taatee na gaafachuudhaaf amilee kan qabu gara dhaabaa jiraachuu hin qabu. Gara paartii jiraachuu hin qabu. Gara uummata Oromoo jiraachuu qabu. Amilee kanan qabu taanaan immoo maal hojii na gaafata? Anoo nagaatti naasoo because Oromoo nama irraatti badii tokko iyyuu hin balleessine. Nama dhuunfaatu kophaa isaa keessaa ba'ee balleesse malee. Abaa'oo nama irraattuu badii tokko iyyuu hin balleessine. Nama dhuunfaa balleessa yoo balleesse malee. Waboo nama ammaatti badii tokko iyyuu hin balleessine. Nama dhuunfaa balleessa malee. Badii namni dhuunfaa balleesseetiin immoo uummanni Oromoodhaa ittiin jedhamuuf dheekkamamuun isa bira hin jiru. Akkan ofii kootiitti beekutti akkan ofii yaadutti. Kanaatiif waldoonni atamma na gaafattee namoota dhuunfaa irraatii kan hafe namni na gaafate hin jiru. Meebii amilee isaa dhabanii jedhee yaada. Galatoomii wantiin kana si gaafadheefis ulaagaan waldaa tokko gaafa ijaaramu hawaasa bakka bu'ee yoo duune wal awwaallaa yoo gammanne waliin gammannaa waan ati hojjette waan artii ati hojjette kanatti waan abbayeen keetti waamamaan jiru obboleettiin kee yookaan harmeen keetti waamamaan jirtu uummata Oromootitti waamamaa jira. Kan daawwachaa jiru ilmaan Oromoo miliyoona 50 kan biyya alaa jiruuf kan biyya keessa jiru. Wanni ati daangessitee hojjette hin jiru waan dhalootatti darbudha. Isa kanaafiyyuu waldaanii yeroo ijaaramu nama ofii nama aartii kana keessa jiru miti warra aartii keessa hin jirreyyuu guddisanii barsiisanii guddisanii akka aartii dhaalu akka waan kana dhaalu hojjetu jechuudha. Isa kanaafi bifa kanaan silaaluu dhabuuni akkumaatu jette artistiin jaarmiyaa kamiyyuu hin deeggaru artistiin uummata deeggara. Rakkoo uummataa dubbata. Uummata kana keessa artistii cimaatu bahaa, hooggana jabaatu bahaa, injiinaraa fi akkasuma warra biyya bulchan, warra nama wal'aanan doktoroota hedduutu bahaa jechuudha. Isa kanaafuu artistiin isa kana akka uummanni kun akka dhaloota akkasii oomishu godha. Oomisha akkuma faabrikaan tokko waa oomishee addunyaa kanarratti baasee gurguru artistoonnis dhaloota oomishu. Akka namni baratu jabeessu barnootaa fi kan akka namni ijoolleen baratu kan godhu artistiidha waan ta'eef. Namni doktora ta'uu fi kan mi'eessee barsiisee uummatatti beeksisu artistiidha. Bifa aartiitiin jechuudha. Bifa namni otoo hin beekin gammachuu isaatiin fudhatu. Kanaafan si gaafadhe kanarratti yoo kan jiraatan ta'e
tarii gara fuulduraatti si qunnamuu danda'u malu namni si wallaale garuu hin jiru. Aniyyuu si beekeen kunoo dhufee si dubbisaa jira. Kanumaan wal qabatee egaa amma mee warri aktiin jijjiirama amma dhufe kana keessatti waggaa 28 moo waggaa 29 biyyi kuni dhagaa ulfooftee turte. Abiddi Oromiyaa irratti qabatee ture. Uummanni kuni waan rabbi na yaadadha bara 2016 jeneraalii tokko Ameerikaa miti yoo rabbi bira dhaqxe iyyuu gasi deebisuu dandeenya jedhanii dhaadachaa turan. Warri sun hundi har'a baqatee Maqaleetti galee Maqalees gadhiisee kunoo Allayyaatti galee bosona keessaa waan gochaa jira. Warri amma jiran kun warri amma biyya bulchinaa ofiin jedhan kun warri maqaa Oromoo himatan kun warra sanirraa maaliif hin baranne? Wanti amma godhamaa jiru kun ilma namaa irratti, dubartii Oromoo irratti, artistii Oromoo irratti, akkasuma ijoollee barattoota irratti, shamarran irratti yeroo wanta kana hojjetanii saamicha amma Oromiyaa keessatti seera qabeessa ta'ee jira. Sangaa fidaadhamee saamamaa jira uummanni keenya jechuudha. Isa kanaafi warra sanarraa maaf hin barannee? Moo aangoon kun ammuma dhumaatti hammuma gaafa duunutti nu faana jiraadhaan immoo dhalootatti waan dabarsinu hin qabnu, seenaan qabnu yookaan biyya hin qabnudha moo maal ta'ee sitti mul'atamee kaasirratti artist Daani? Warri juuntaatti jedhan kuni hallayyaatti galuu miti. Si olitti yoo isaan ol fudhatu, si olitti yoo isaan gadi galanii dhimma mataa kootii miti, dhimma keenya miti. Hallayyaa miti. Si ol keessatti yoo dhaqanii gadi galan dhimma keenya miti. Garuu baay'ee kan na aarsu sababni isaa abbee isaaniiti waan ta'eef kan hallayyaatti isaan galche abbaa isaaniiti waan ta'eef baay'ee kan na aarsu garuu qophaa isaanii hallayyaatti galuudha. Abbaa hima isaanii wajjin boollichatti galuutu isaanii irra ture. Because abbaa filmatu sobee ol lolaa abbaa filmas sobee walitti bu'e. Jiraatanis du'anis waan nu fayyadan hin qaban. Uummata Oromoo kana waan fayyadan tokkoyyuu hin qaban. Sababni isaa isaan warra billaa tokkoon Oromoo qalee nyaachaa turedha bara. Billaa tokkoon isaaniif maanni iddoo tokko gabatee tokko irratti. Warra wanta ittiin ilkaan keessaa baafataniitiin tokko wal harkaa fuudhee ittiin keessaa baafachaa turedha. Olamanuu keessa ba'anii. Maallaa galchee naana hallayyaa miti si oliin yoo galan abbaa isaanii garuu dhiisanii deemuun isaan irra hin jiraatu. Maali garaa waliin laafanii isaan hamma yoomiitti sobanii wal nyaatu. Kun isa jalqabaati. Inni lammaffaa immoo abdiin qaban. Abdii maalii qabu? Otuu abdii qabu ta'eeti amma yoona kanaadha akkamittiidhaatiin biyya tokko miti mandara tokko geggeessuu akkamittiidhaan dadhabu. Qe'ee namni keessaa du'aan jirre qe'ee kamtu jira. Lammaffaa immoo duulli isaanii gaafa hundumaadhaa duula oduuti. Duula akka oduu mitiidha jaarsi keenya tokko abbaan koo tokko. Duula oduuti malee wanti tokkoyyuu hin jiru. Because ansila waan tokko jedheeraan. Sababa uummata Oromoo kanaatii fi ani karaa deemaanii du'a miti isa gadi galagalchanii nama fannisan miti gadi galagalchanii yoo na waadan dhimma koo miti. Dhaga'uun eenyuun iyyuu. Because gatiitutti bahee dhufanii adda naga'an. Lammaffaa immoo gara dubbii kee ammaa kana gaafa naqu nama nafxanyaan hin jaallanneef nama isheen jaallattu ni hin beekan. Nama abbaa isaaniitti dubbatu hin beekan. Nama abbaa isaanii gaafan jedhu abbaa gadameessa keessaa dhalate iyyuu sirriitti hin beekne namticha kotte duudaa miniilikitti hin jedhan sana hattuu ijoollee isaa hanna barsiisee dachee kanarraatii deeme. Irra deddeebi'anii dubbatan caaluun farda siidaa dabalee hatee dubbateera. Isa kanayyuu miti amma irra deebi'eensiin jedhan maali nanne isaan yoo barbaadan abbaa Jifaar harkaa carqii fudhataniiru hatanii achumaan hafaniiru. Seenaa hatanii, afaan hatanii, aadaa hatanii, farda hatanii, nama hatanii, lafa hatanii jiraachaa jiru bara waan ofii isaanii tokkoyyuu hin qaban. Isaan kun hallayyaa galuu mitiiti utuu wal qabatanii boollaa gadiitti galaniyyuu dhimma keenya miti.
Gaafa hundumaadhaa isaanii nuti wanta nurra dhaabate ilaallee itti gubanna waan biraa nurra dhaabuudhaaf rafanii hin bulanii ijaan fuudhanii. Saalfiin beekan biikoos maatii saalfii qabu keessatti hin dhalanne maatii saalfii qabu keessatti hin guddanne bakka saalfii qabutti hin dhalanne hin jiraanne lammaffaa immoo aadaan qaban. Seenaan qabanii ijoollee xixinnootu iyyuu beeka. Aadaan qaban. Namni aadaan qabne moo aadaa namaa hatee ittiin jiraachuun akkasuma nama sangaa hin qabne sangaa namaa hata waan ta'eedhaaf. Isuma hatan iyyuu afaan hin qabanne sababni isaa afaan ni bare utubaatti haasaa'edha Oromoon. Inuma hatu gara deemanitti nama bareedaa natu afaan bareedaa natu aadaa bareedaa natu waan hin anne tokkoyyuu waan ofii isaanii waan tokkoyyuu waan hin qabneetii fi isaanii isa sana juuntaa isa jedhamu sana wajjin walitti qabamanii hallayyaa yoo galan iyyuu inni kun dhimma mataa isaaniitti dabalatamoo wanti ani siin jedhu isaanii maal yaadaniitu biyyi kun gara maalitti maaliif isaanirraati hin baranne gaafa jettu namni barate hin jiru achi keessa bakka barnootaarra hin jiran. Yeroon akka jedhu ittiin ceephaa'u miti isuma dhugumaati. Inni kaanii kaardii kutaa 7-8 ja'a lafanni itti baratetu hin beekamu. Maqaatu gubbaa sana hira maleessaati. Inni kaan immoo gaafuma jalqabaa gara kantiibaattis kan inni guddate gara caffeettis kan inni guddate hateetu hunduma isaa maastersii fa'aa hatee jira bar. Utuun baratiin hatee jira bar. Soo sababii kanaatii fi nama baratetu isa barate irraa barata. Kan isaan barsiisu san baratiin waan ta'eedhaatiif jecha inni baratin immoo san baranne irraa maal baratare. Kana PP irraati immoo waan tokko immoo baratamu isaan immoo walirraa waan baratan hin qaban hajjeesuu yoo ta'e malee waan gaarii wanta walirraa baratan waan ka'atan hin qaban. Maaliif isaan irraa hin baranne inni tinaan jettu walirraa baay'ee barataniiru. Sadarkaa barnootaa guddaa isaan baratan nama ajjeesu Oromoo hacuucuu hatu sobuu maafiyaa jechuudha. Biyya kana nagaan jiraachisuudhaaf immoo isaanirraati maaliif hin baranne kannaan jettu yoo taateedhaatiif immoo namni biyya geggeessuu danda'u utuu keessa jiraateetii biyya geggeessuu irraa baratu turan. Namni biyya geggeessuu danda'u kanaan duras geggeessaa waan hin turreef hammas geggeessaa waan hin jirreef namarraati geggeessuu baratan hin qaban. Kanaatiif jecha kaayyoon isaanii inni guddaan biyyattiin Itoophiyaa jedhanii yaadan kun uumuudhaatii fi Oromiyaa immoo balleessuudha. Isa kanarraati kanaaf isaan waan walirraa baratan hin qaban. Kan dheengaddan baran, kaleessan baran, har'as hin baratan, boris abdiin qabu darbanii barachuu hin danda'an. Galatoomi Daanii mee gaggabaabsinee amma gara keetti deebinaa ibsa bal'aa goonee daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kun kan daawwachaa jirtanii Walabummaa Niwus Neetwoorkii artistii keenya jaalatamaaf kabajamaa artisti Daani'eel wajjin gaafiif deebii gochaa jirra. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana tura isiniin jenna. Mee Daanii amma gaa baay'ee miidhamtee jirta qaama kee kana akka maleedha yeroo arginu laaluun iyyuu nama suukanneessa. Kanatti otoo hin darbin dura gabaabsitee wanti nani waan jedhu mee amma nageenya keetiif yoo ammallee sitti deebi'anii si qaban sodaan ati qabdu jira wanni namni ati kana na gochuu danda'u jettee yaaddu yookaan immoo gara uffannoo diimaatti illee iyyattee jirta warra uffannoo diimaa warra biyya keessa jiru yookaan warra mirga dhala namaa eegan irratti wanni ati rakkoo amma sirra ga'e kana gabaasanati goote jira. Lafaatii ka'uun koo har'a isayyuu mari'anna siin jennee anaaf ergaati sin barbaada naan jettee raawwatteen booddeen si wajjin haasa'uudhaatiif ka'e sababni isaa miilli koo tokko qabata barbaada harki koo wayya godhateera soo miilli gar tokko waan hin dalagne hin hojjenneetiif jecha eenyu birayyuu deemuu hin dandeenye wallaansarra jira waan ta'eedhaatiif. Galatoomi egaa amma si danda'ametti akka isaan dhufanii manatti si daawwatanis yoo danda'amee fi bifa kanaan yoo iyyatte jedhee wanti nani waan isiin jedhu maaliif haala amma keessa jirtu kanarratti rakkoon amma dabalataan akka sirra hin geenyeef kan jedhudha. Egaa amma gargaarsi si godhame jira bakki immoo amma waan kana itti gargaaramtu maalirra jirta? Eenyutu si gargaaraa jira duroo ofii keetii hojjettee of jiraachisaa turte
maatis qabaachuu dandeessa. Egaa namni kun yeroo rakkoon akkasitti namarra gahu lammiif gaachana jedhamaa ture. Kana kanatu jira amma mee haala ati ittiin amma mana yaalaatitti yaalamuudhaa fi wantoota si barbaachisan maaltu jira? Akka uummanni Oromoos kana dhagahu inni kaanis immoo yaadanis dinagdeedhaanis akka hamlee keellee si jajjabeessuuf uummanni Oromoo beekuu qaba jedhee yaada. Mee kanarratti yaada kennuu kenna. Yaaddoof rakkina utuun sitti himin fuula duraa haasaa tokko nan si eegala. Ani qabeenyaa haadha kootii yookaan kan abbaa kootii miti. Gammadaa ol jirraatti itti awwaamama maleessaati dhimma kiyya miti. Yeroon siin jedhu jaalala maatii hin qabu kan jedhu jiraachuu danda'u. Ani haadha koof abbaa koo caalaa eenyuun hin jaalladhu yoon ta'e iyyuu garuu qabeenyaa isaanii miti ani. Uummata Oromoo kanaa wajjin amman dachee kanaa wajjinidhaatiin foolii wal fuudhee wal dhungadhutti isumaaf hin jiraadha isumaa wajjininis jiraadha. Kanammoo jechaan osoo hin taane dhalootuma kiyyaatii kaasee barataa yuunivarsiitii madda olaaboo yeroo hin jirurraatii kaasee still now hojiidhaatiin kanan argisiisaa jiru. So utuu bakka kana biran ga'ini mudannoo na mudate kanaatiif gaddinatti dhaga'amu tokkoyyuu akka hin jirre. Because dhugaan barbaadaa jira dhugaa wajjin immoo guyyaa tokko kataffedhee wal ba'a. Kun gammachuu gosa jalqabaati yaa uummata Oromoo. Waan tokkoyyuu namni tokkoyyuu akka yaadduuf hin barbaada. Lammaffaa immoo uummata Noorweeyin jiran, Awustiraaliyaa jiraniif Kaanaadaa jiran keessumaati ijoollee naannoo Harargee tokkotu baay'ee na dhiba. Maaloo kara deemaa piroosisii kee hundumaatu nurka jira. Kottu asitti si yaalsisnaa jedhan tasumaan Oromiyaa keessaa ba'e biyyaan baa isin achi ta'aati wanta hojjechuun sinirra jiraatu hojjedhaa. Ani daaniin Oromiyaa keessa jira. Miila kiyya fuudheyyuun sokkos. Isaan sanaatiin horaa bulaa galatoomaa warra akka Kamaalii keessumaatii Kamaal Toofiik namoonni giruupiin yeroo sana walitti qabamtanii nuti asitti si yaalsisna jettan sun umuriin keessa na dheeratu ani hin dhufuun jedha. Galatoomaan immoo ittiin jedhanaa yaaduu isaaniitiifi. Inni ittaanu uummatoota addana jiran kanaatiif utuun gara gaaffii kee ammaatti hin naqinii bakka du'eera jedhame na kaasanii hospitaala irra na deemsisanii na yaalsisanii akkan kiraanchii maallafaa kan warra godhaniitiin horaatii bulaa galatoomaan ittiin jedha. Asumaan gara dubbii keetiittan sii deebi'a. Ateetee giruuppii kan jedhamu biyya Ameerikaati ammalaa daqiiqaa muraasa fuula dura yaalamiinaan jedhanii raawwatanii naa wajjin haasa'anii wanta gochuun isaanirra jiraatu godhaniiru. Namoonni biyya alaa namoonni persentiidhaan xiqqaa ta'an keessumaati namoonni ani gaa'ifaaf bilisa. Namoonni deeggartoota PP'n taane namoonni naa bilbilan jiru. PP'n hin gammadu achuma ta'anii diyaaspooraa mataanii namoonni gammadan garan qaban. So warra sanaafis dhaamsa dhaameen darba. Qixxa cite dhukkuba. Hormi hormuma. Ilmi moo abbaasaa fakkaata. PP's dukkaa fiiddan kan dhalche TPLF. TPLF immoo diina Oromooti. Isa kana immoo kaleessa nyaachaa ture. Haadha ajjeeseetu gadameessa keessatti mucaa ajjeesaa ture. Daa'ima ajjeesee haadha irra teessisaa ture. Kana caalaa diinummaa hin qabnu, diinummaa gumaa qabna nuti. Isa kaleessaa san isa TPLF'n yoomuma iyyuu diinaatiif Oromoodhaaf hiriyyaas ta'e nama isaaf dhiiguuf isa danda'u. OPDO sin jettaniitiif, ODP sin jettaniitiif haaromsi sin jettan immoo abba'ee isaatu du'ee jennaan xinnoo tokko muuxannoo fudhate maleessaa Oromoof gaarii ta'uu hin danda'an. Deebi'aatii galaa mana abbaa keessaniitti. Oromootti deebi'aa. Qophaa keessan hin bayinaa. Kun dhaamsa diyaaspooraa ala jiraniitu. Warra keessaatti itti deebi'a. Diyaaspooraa ala jiraniiti. Kottaa walii wajjiniidhaatiin uummata taanaati. Paartii dhiisnee uummata taana. Akka isin jettan miti nu nyaachaa jiru. Dhiiga keenya godhanii xuuxaa jiru. Mana keenya keessaa mandara abbaa keenyaa keessatti akka itti gabbaanu dhabnee jiru. Yoo deemnes immoo sossodaachaa rifachaa akka bosonuu rifachaa deemnu. Itoophiyaan yoomiyyuu Oromiyaaf nagaa yaaddu Oromiyaa kottaa gola tokkotti sassaabama. Aadaraan siniin jedha isa kana. Hin gaabbina. Warri kaleessa Itoophiyaan kaleessa haayilee fidaa nyaatte utuu inni boo'uufi. Itoophiyaan kaleessa gootota gurguddoo Itoophiyaaf bu'an nyaatte. Harramoo nama jabaa Jawaariin of keessa dhoksitee mana hidhaa keessa kaa'attee jirtu. Siif siiniltu si wajjin walii galtee jiraachuu hin dandeessu.
Kun dhaamsa kun. Oromiyaan kaleessa Itoophiyaadhaatiin nyaatamaa turte. Oromiyaan kaleessa Itoophiyaadhaan doorsifamaa turte. Oromiyaan kaleessa Itoophiyaadhaatiin hacuucamaa turte. Hammayyuu hacuucamaa jirti. Oromoon kaleessa Abashaadhaan nyaatamaa ture. Oromoon kaleessa nafxanyaadhaatiin dhugamaa ture. Dhiigni isaa har'as dhiigni isaa dhugamee lafeen isaa caccabaa jira. Kunkutaa jira. Kottaa nafxanyaa taraaramuuf haala hin mijeessina. Abashaa taraaramuuf haala hin mijeessina. Oromoodhaati Oromoo ta'a Oromoodhaa wajjin jiraadha. Sirni isin achi teessanii gaariidha ittiin jettan sun isuma dhugumaa badaadha. Nama Oromummaa isaa jaallatuuf Oromummaa isaatiin boonutti hin araaramu. Itoophiyaan yoo Oromiyaatti hin araaramin, Itoophiyaan Oromiyaa ittiin araaramin biyya kanaaf gaarii miti. Gara gaaffii keettaa dhufu. Dhiifama namni dogoggora waa isiniin jedhe yoo jiraate karaa deemaa dhagaa dhiifama naa godhaa daawwattoonni uummanni Oromoo bal'aan isiniin jecha. Egaa haasa'uuman qabaafan akkasuma ifaaf bilisa. Gara gaaffii keetti na si'achi yoon sii dhufe yaalarra jira yaalli yaalamaa jiru parsantii caalu hiriyoota kootiin deeggarameeni. Nam fayyaa moo abdiin qaba. Kan amma rakkina cimaa jiru miila kiyya takka qofaadha. Innis yaala argachaa jira. So isa kanaatiif immoo namoonni biyya alaa jiran kan naquun naman hunda isaaniitiin galatoomaan ittiin jedha karaa asiidha. Manni yaalaan deddeebi'aa jiru ammayyuu saayitii ammaa kanatti kan gara asiitti akkan si wajjin haasa'uuf na fidee kan dhufe nama fayyaa barate neersii kan ta'e Amaanu'eel nama jedhamudha kan na wajjin jooraa jiru ogeessa fayyaa ta'e hojii isaa addaan kutee si yaaluun qaba jedhee raawwatee saayitii dhibee kootii irratti kan Amaanu'eel eenyuti? Amaanu'eel Margaati. Amaanu'eel Margaa mucaa gara godina dhiyaa naannoo Beegiitti mucaa dhalateedha. So isan naa wajjinidhaatiin jira. Harka tokkoon qabee lafaa ol lakaasaa. Wilcherii kiraanchii isin argitan kana natti laataa. Kiraanchiin kun immoo nama lammaffaa baachaa turti. Kanaan dura Geetuu Alamaayyoo mucaa jedhamu ediiteraaf kaameraamaanii ONN baachaa turte. Miila isaa kana rukutanii isa quuftee raawwattee immoo natti darbitee jirti. Isa kana hiixatee maan isa kana immoo kan Amaanu'eelidhaa wajjinidhaatiin nan socho'a. Kanaaf yaala akkasii irra jiraan siin jedha walabumma. Baay'ee galatoomii anis egaa Amaanu'eel Margaa asumarraan inni Amaanu'eel Margaa jette miti? Amaanu'eel Margaa eeyyee. Yaa maqaa daawwattoota walabummaa News Networkiitiin anis baay'ee isa galateeffadha. Galatoomiin jedhaan galanni isaa bilisummaa ta'u. Mee egaa miilli kee kuni akkanatti maa jirutti baay'ee rakkoo qabachaa jirta. Lafeetu miidhame moo iddatu si miidhame? Miilli kun walabummaa anaa fi jarri warra gadheerraa dhalattee gadhee taatee jirtu naftanyaattiin jedhan kun waliigallee hin beeknu barataa kaampaasii yeroon ture wiilcheriin na deemsistee turte na tumte. Oromoo maan anis waan biraan jenne saayitii sanas amantaadhaatiin qabdee raawwatteetu siyaasa adda bilisummaa Oromoodhaa barsiistanaan jedhanii turanii saayitii sanarratti kaampaasii maddoo 2008 dhanna kiyya kan amma inni paaralaayizidii ta'utti lammaffaa moo gara magaalaa Gaamboo kana kara Keeniyaa kanattis yeroo lammaffaatiif maaliif deemte maree wayiif deemte jedhanii paaralaayizidii godhanii lafa na buusanii turanii. Kiraanchii wiilcheriidhaatiin deemuu reefuun jalqabamte bubbuleera dhimma Oromummaa kun cubbuu isaan biratti ta'uun akkuma durumaan ture anaanis daa'imummaa makiyyatti na jalqabee kanaatiif miillichi buqqaadha. Isa sana keessa deebi'an. Lammaffaa immoo neerbiin isaas miidhamaadha. Isa sanarra deebi'an. Sababa irra deebi'aniitiif jecha bayyaannachuu kan inni dadhabeef kanaaf. So yoo waaqni na gargaare yaala ga'anan argadha jedheen yaada. Wantoota na hanqatan hiriyoonni kiyyas guutuudhaaf joormaarra jiru. Maatiin koos akkasuma. Namoonni ansiin jedhe namoonni alarra jiran kunis akkuma kana akka hojii isaaniitti na wajjin dhamaa jiru. So neervis ta'e maalis yaalli gaannaa ta'aa abdiin qaba. Yoo ta'uu baates immoo sammuun koo nagaadha miila tokkoon Oromoo wajjin jira. Galatoomii egaa mee amma waa'ee dhumarratti waan tokko kaastee turte gaaffii na keessatti uume gaaffiin kun gama waa'ee Itoophiyaan Oromoo nyaachuudhaaf waan jecha warra Oromiyaan bittinnaa'uu qabdi. Sirumayyuu rakkoon Itoophiyaa
kaansariin Itoophiyaa Oromoodha kan jedhan jiru. Oromoodhas Oromiyaadhas warri jedhan jiru. Inni kaan Oromiyaa gaafa jedhu maal jechuu barbaadeeti? Inni kaan Oromoo inni jedhu immoo maal jechuu barbaadeeti? Isa jedhuu fi mee kana gubbaarratti miidiyaa biyyattiitiin deebi'aa jira. Artiistonnii fi yookaan immoo paartiin siyaasaa warri aktiivistii ta'an warri biyya keessa jiran dhimmi kuni yeroo Oromiyaan halkan tokkotti diigamuu qabdi warri jedhee lallabu kanaa fi kaansariin Itoophiyaa Oromoodha gaafa jedhamu garamitti geessuudhaaf yaalii gochaa jiru warri waan kanarratti deebii kennuudhaaf akka Oromiyaatti jirra uummata Oromoof dhaabbanna uummata Oromoo bushaa jirra warri jedhu kuni kanaaf deebii qabu kan jedhuu fi wannoo godhi gabaabsinaa deebisi sa'aatiin keenya jira. Walabummaa yoo isaan barbaadan eeyyee Oromiyaan Itoophiyaadhaatiif kaansariidha sattiin fayyani miti ittiin biyyoo nyaatu. Because yoo akkasittiidhaatiin yaadan isaanillee dalga yaadanii dalga isaan yaadan deebisuuf yoo ta'edhaatii fi ilaalchi isaanii kun sirrachuu qaba. Oromiyaan Itoophiyaadhaatiif kaansariidha yoo isaan jedhan irra deebi'een ittiin jedhaa Oromiyaan eeyyee Itoophiyaaf kaansarii Oromoon Habashaadhaatiif kaansariidha yoo isaan barbaadan. Nam kaansarichi immoo kaansarii dhiigaatitti fayyuu hin danda'an. Kan barbaadan yoo ta'aniti. Because isaan kaayyoon isaanii Oromiyaa balleessanii Oromiyaan hin baddi jedhanii tilmaamanii Oromiyaa badeechuun Oromoo badeechuudha baay'ee. So tilmaamni isaanii yookaan wanti isaan yaadanii Oromiyaan baduu qabdi jedhaniitu kan haasaa waan ta'eef irra deebi'een ittiin jedhaa eeyyee Oromiyaan Itoophiyaaf kaansariidha Oromoon nafxanyaaf kaansariidha. Kaansarichi immoo kaansarii kan lafeellee miti kaansarii dhiigaati. Citaniillee ittiin fayyan ittumaan biyyoo nyaatu. Isa kanarraati hafuudhaatiif jecha isaanii Oromiyaan akka isheen madda fayyinaa Itoophiyaa taate beekuutu isaanirra jiraata. Oromoon immoo madda jireenya warra nafxanyaaf Habashaa akka isheen taate itti amanuutu irra jiraata. Lakkii namannu yoo jedhanii biyyoo ittiin nyaachuu isaaniitu ittiin dhiyaate malee Oromiyaan Itoophiyaa Oromiyaan hin baddi yookaan immoo qo'imee silaa moo Itoophiyaa ishee kamii isheen Itoophiyaa isheen ijaaramtee ittiin diigamtedhanii yaaddaan waan hin jirree jira jedhaniin tokko Itoophiyaa nuti beeknu isa ganama kuush keessatti Oromoodhaan dhalate namni biraan ulfeessee raawwatee ulfa fuudhanii gadameessaa baasanii Itoophiyaa waliin isheen beekamne lafa kanarra faawundi godhanii kaa'anii raawwataniitu amma moo isuma ishee dhashee ishee guddise. Isuma ishee nyaachisee namatti ishee dabale. Isuma itti uwwisee toora biyyaa ishee dhaabe. Isuma Afrikaa keessatti akka ishee waamamtuuf wayyaatti uwwisee qullaa ishee dhosse hin balleesse. Nagaa fedhanii habadan hin badu malee isaati Oromiyaadhaaf Oromoon baduu hin danda'u. Tokko isa kan an akka artistii tokkotti deebiin isaaniitii qaba. Akka artistii tokkodhaatiif akka nama akkuma isaan barbaadanitti yoo artistii jedhanis yoo barreessaa jedhanis yoo injiinera jedhanis rakkina isaan qabu. Akka nama tokkotti garuu deebiin isaaniitii deebisa. Oromiyaa balleessuudhaatiif namni yaade Oromoo balleessuudha waan ta'edhaatii fi akkuma abaa'oo balleessuudhaatiif yaadamee abjuudhaatiin rakkachaa amma du'anitti jiraatan sana akka inni ta'in itti hima. Tasuma wantoonni sadii biyya kana keessaati itti araaramanii wajjin jiraachuudha malee baduun hin danda'u. Wantoota afur Oromoo, Oromiyaa, abaa'oodhaatii fi waboo balleessanii biyyattii kana keessa halkan tokko iyyuu buluu hin danda'an. Halkan tokko. Balleessuudhaaf yaadanii hirriba malee bulu malee wanta hin danda'amnedha. Wanta hin danda'amne. Iddoo kanaadhaa kan isaanitti salphatu maaloodha? Hortee Minilik biyya kana keessaati gubanii balleessanii Habashoota xaraganii mandara isheetti ishee gashanii Oromiyaa haaraa biyya jechuun Itoophiyaa haaraa yoo barbaadan ijaarrachuu danda'u. Habashaa warroota kana saaman galchanii raawwatanii Itoophiyaa haaraa meebii ijaarrachuu danda'u. Yoo maal ta'edhaatii fi yoo jaroota ijoollee yoo warra Minilik baarrandaa irratti dhashe kana bakka isaaniitti deebisan. Habadan irra deebi'een jedhaa Oromiyaadhaatiif Oromoon biyya kana keessaati madda gammachuu biyya kanaati. Gaaddidduu biyyi kun ittiin jiraatanidha. Baay'ee galatoomii gaaffii baay'een qaba garuu haala yeroo keenya irratti waan nu daangesee jiruu fi asuma irratti goolamnaarraa fi meegaa waan hedduu gara fuulduraattis walitti deebinee mari'annaa. Wanni ati dhaamtu yoo jiraate wanni naafeera wanni naasofne gama gargaarsatiinis wanti akkara ittiin si gargaaruudhaa fi yoo namni kan barbaadu ta'e fakkeenyaaf goofandiis banamee jira. Garammoo ati gama biraatiin gama namaan salphata jettus yoo jiraate uummata Oromootiifis wanni kanatu naafe wanni naasofne kana keessatti kan jettu yoo jiraate daqiiqaa lamaan tokko fudhadhuuti.
itti nu deebi'iti waan asumarratti goolabna. Gara goofaddeeti bantee sana utuu naqin waa tokkoon si yaadachiisee darba Oromoo. Qarreef qeerroo namoota hundumaadha. Garbummaa jaarraadhaatiin hin lakkaa'amnetti deemaa jirra. Garbummaan jaarraadhaan hin lakkaa'amne nuti itti deemaa jirru moo qindoomina ilmaan PP amma isheen Oromiyaa keessa facaastee jirtu. Kottaa wal oolchinaan jedhaan akkamitti wal oolchinaa manatti galaa Oromoon hundumtuu Oromummaa keessanitti deebi'a. Tokko isa kana. Lammaffaa moo qarreedhaaf qeerroodhaatiif qarree dhaloota kana maaltu mudata laa gaafan jedhu garbummaatu itti dhufaa jira. Akkamittiidhaatiin akka amma lagaan waliranii jiranitti. Ani waa tokko isiniin jedhu. Ani kan Maccaas miti, kan Tuulamaas miti, kan Booranaas miti, kan Baarentuus miti. Kan Seekoo Maandoos miti, kan Matakkalasiis miti. Ani kan Oromooti. Nuti amantii garaagaraa qabaachuu malla. Waaqeffataa, Protestaantii, Ortodoksii, Musliima amantaa barbaanne qabaachuu qabna. Keessaa ba'uu kan hin dandeenye garuu Oromummaa tokko Waaqayyo nu badhaaseera akka addunyaa kanaatti jaallate. Elaa Oromoo waan biraa tokko isiniin dhaamsaan dhumarratti qabu inni jabaadhaatiif inni guddaani garbummaa jaarraadhaaf nu garboomsuudhaatiif gargar nu hiree nutti dhufe kana dafaa fagootti ilaalaa. Kan hin argine yoo ta'e tokko tokkoon duuna hundi keenya. Ana kara deemaas dabalatee yeroo dhiyootti bar fagaatee miti. Ana kara deemaas dabalatee siinis dabalatee siisa PP deeggaru kanas dabalatee siisa eenyu deeggaru kanas abaluusa eenyu deeggaru kanas dabalatee hundi keenya tokko tokkootiin badduu baana. Jalqaba gurraacha ittaanee buburree ittaanee adii akkuma oduu duriisa. Gaafa nadhiin du'e wanta eenyu booddeetti yoo deebi'a. Gaafa gootonni warri kaleessaadhaa dhuman warri dheengaddaa dhuman warri kaleessaa waan jiraatan nutti fakkaate. Warra dheengaddaa fixeetu warra kaleessaa caaluu faana dhiifaa galaafate. Warri har'aa mo'anaafsi boori mo'anumaafsi ajjeesee mucaa keenyatti darba dhalatti darba. Kottaa tokko taana. Tokko taana gaafan jedhu paartii keessaa ba'aa Oromoon maalirra jira jedhaati ilaala. Kun egaa meebii ati xinnoodha naan jechuu dandeessu dhuguma wallaalaa ta'uu danda'amuma kanan beeka. Nan tuffatinaa beekumsa koo kanaatiif hammatti man beekumsi ni firaa jira. Inni kumsa jalqabaati inni lammaffaa moo deeggarsi uummata Oromoo jabaadhuun hundaan ol akka jiru nan abdadha. Waa'ee yaalaa itti jirru moo asuma bilisummaa biratti iyyuu sin birattuu goofandiin banamee jira. Yoo siinsi quunnaman iyyuu karaa isaatti argisiisuu dandeessa. Kanarraati kanaaf yaani gara deemaan keessan inni baay'ee sin jaallatu kun namti sin fuula battee argitan kun fuula keessan dura taa'ee sinitti haasa'u kuni hamma dhumaatti hamma gaafa lubbuunsaa lama kana keessa jirtutti Maccas miti, Tuulamas miti, Booranas miti, Baarentuus miti an Oromoodha. Oromummaa koomoo sababa namoonni hundumtuu harka walitti naa reebaniitiif hin jooruuf hin duuf ga'ee koomba. Ga'een Oromummaa kootii immoo na dirqamsiisa. Isa kanaatiif immoo deeggarsa namootaaf harka walitti reebuudhaatiin miti gochuu waan hin qabuutiif. Ga'ee keenya yoo baane galgala tokkotti irra dhangala'an. Qoba qobaa yoo deemne qoba qobaa nyaata. So wanta gootan hundumaadhaa kara barbaaddaniitiin ani daaniin kara deemaan keessan yoomiyyuu Oromoodhaatiif sin nyaadha yoo naan jettan iyyuu jira isiniin nyaatama Oromoodhaatiif. Si ajjeesuun barbaade si beellameen si ajjeesuu barbaada Oromoon jennaan rakkina qabu dhimma koo miti. Kun naamsa gosa dhumaatiin horaa bulaan siniin jedhan walabummaatti fufi. Galatoomii baay'ee ulfaadhu horii bulii egaa maal jedhanii dammi otuma mi'aawu mara guu jedhanii dubbiin kee akkuma dammaa otoo natti mi'aawu sa'aatii waan nu daangessee jiruufanii dhaabaa jira. Yoo rabbi jedhe yeroo biraa itti deebineetu bifa kan biraatiin itti deebinee mari'anna. Har'aaf asumarratti goolamna. Waan waamicha keenya kabajjee bakka kanatti argamtee fi baay'ee galatoomisii jenna. Otuu dhiifama. Uummanni na dhaggeeffachaa jiru kun otuu danda'amee fi gara paartii kamiyyuu miti jedheera. Gara paartii kamiyyuu miti jedheera. Otuu danda'amee fi garuu karuma keessan illee haa ta'u maal hojjeta laa waboo otuu gaafatanii natti tolan beeku garuu otuu gaafatan otuu dubbisanii waan barbaachisu gaafatanii natti tola. Achi jira fakkaata gaaddis akka sammuu koo ammaatti garuu gara eenyuyyuu miti isiniin jedheera itti fufee fixeera.
Galatoomii yeroo gaarii qabaadhu. Egaa wanti amma siin jedhe akkuma siin jedhe yeroo biraa irra deebinee mari'annaa. Inni eessinaa kitaabaati qabdusi wantoota ati barreessite dokumentari ati hojjettesi kana hunduma irratti iyyuu deebineetu kutaa lammaffaa irratti marii goone hawaasa keenya quba qabaachifne. Kara deemaanii karaadhuma deemaa jira moo karaa deemu kanarratti karaa qulqulleessaa jira. Kan ija hin qabneef ija banaa jira. Kan hin dhageenye dhageessisaa jira kan jedhuufi kanarratti immoo sagantaa kara deemaadhuma isa jedhu kana kitaabichumaa fi diraamichaa wajjiniin dhufnee uummata keenyatti ifa goonaa yoo rabbi jedhee baay'ee galatoomi siin jedha obboleessa koo qaali. Olabummaa galata guddaa qabda barbaacha keedhaatiif galatoomi siin jecha uummata bal'aa kanaatiin immoo ani kara deemaan akkanitti Oromoo akkanitti siin jaalladhu yoo argitan hundi keessan mana koo dhuftu garuu bakka sin bulchuutu na rakkisa yoo ta'e illee ittiin jechuu barbaada. Ofii bakkee bulee mana sin bulchuu nan danda'a laa jedhee gaafa yaadu eeyyeen jedha. Namni akka dingataadhaa gara biyya Ameerikaatiis ta'e gara Osilootiis ta'e gara Noorweeti achi as gara biyyaatti dhufaa jiru yoo jiraate immoo kompiitara na jalaa cabde sanaatiif kaameraa 5D Mark 4 fidaa kottaa asumatti ittiin hojjennaa kan jedhu dhaamsa sadumaati. Baay'ee nagaa jiraadha. Galatoomi yeroo gaarii qabaadha. Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifan Belbaal, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Networkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network.